namummaadha soddoma irratti ammoo waaqummaadha wanni akkana kun waan rukutama akkana kanneen maa fudhatanii deemta yaa jara keenya inni abbaan hundumarra caalaa jedheetiin dubbate abbaan hundumarra caalaa jedhee dubbate abbaan na caalaa jedhee dubbate abbaa kootiif abbaa keessan jedhe waaqayyo kootiif waaqayyo keessan jedhe wanni hundi isaatu yoo rabbi harka jirtii jedhe yoo abbaan koo barattoota yoo maal jedheetiin dubbate waaqa abbaatu na kennee jedhe bara eenyullee abbaan koo gara koo yoo fiduu baate an ufii kootu ufitti fiduu hin danda'u jedha laal namni tokkollee qajeelchuu hin danda'u yoo rabbiin natti fide qofaanii maal jedhe dubbata yoo rabbiin natti fide yoo abbaan natti fide qofaanii natti dhufuu danda'a namni jedhe eenyullee yoo abbaan natti fiduu baate yoo rabbiin na qajeelchuu baate an ufii kootu fiduu hin danda'u jedhe dubbate Yohaannis boqonnaa 6 irratti jechuudha laalam argu jirtanii mitiisa isa qofaatu humna qaba isa qofaatu waa hojjetaa jedheetiin dubbata macaafa keessa kan jiru isa kana macaafa keessa kan jiru isa kana jechuudha kan biraa fakkeenyaaf yeroo kaan yeroo isaa wanna jedhan waan ajaa'ibaadha waan ajaa'ibsiiseetiin yeroo hundi darraan xumuran kotta akka bifa keenyaatti nama hin uumnaa kan jiru jedhaniin kotta akka bifa keenyaatti nama hin uumnaa kan jedhu kuni isaan sadiintu jedhan eenyu fa jennaan abbaa ilma hafuura qulqulluudha jedhanii abbaa ilma hafuura qulqulluudha jara sadiintu maal godhee jedhan jara sadiintu kottaa waliin jedhee abbaa yaameetiin kottaa jedhanii jedha yaa jara keenya raffisanii jedha macaafni kun kakuma faa kan jedhamu waggaa kumaatama hedduu eenyuun bira ture isin fakkaata macaafni kun eenyuun bira ture isin fakkaata Yahudota bira ture Yahudonni takkaawoo akka isaan eegangara waaqa sadii wal waame jedhan tokko isaadhaa ka'ee kan jiru namni Yahudaa ta'e tokkochi isaadhaa ka'ee kan jiru namni macaafa eegu tokko isaadhaa akka amma isaan jiran kana Yahudota bira ture macaafni kun tasuma taatee Yahudonni takka akkana kan hin beekan zamana Yesuus illee akkasitti hiikameetiin hin beeku achuma asitti kaanii koottaa kan jedhe kunniin koottaa kan jedhe kun waaqa sadii wal waame jedhan eenyu kiristaanotas jedhan Yesuus illee kaafa zamana Yesuus illee waaqa sadii jedhan hin beekan Yahudonni takka waan kana quban qaban haga saati kanatti waan kana quban qaban waan nama kolfisiisu bar wallahi Yahudonni quban qaban Yahudonni macaafni kun kabira ture Yahudota bira ture kakun moofaani takka nama Yahudaa keessa tasuma taatee namni Yahudota keessa namni wannaadha jedheetiin hiikan jiru tasuma taatee namni akkasitti hiikan jiru laakiin kiristaanonni guyyama keessatti dhufaniitiin waaqa sadii wal waame achitti jedhanii Yesuus ammoo akka fariisotaa fi barsiisonni seeraadha bakka Musee bu'anii seeraan barsiisuu isaan yoo isin barsiisan isaan irraa fudhadhaa jedhe mee sammuu nama fudhataan fakkeenyaaf isin hin jedhame qur'aanni kun gaafa bu'u eenyutu jira isin fakkaate sahaaba nabi Muhammad alayhi salatu wassalam sahaaba nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yookaan barattoota nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akka tijarri hiikanniisee an lafaa ka'ee kottuni hiikaa jedheeti yoo amma hiikeetiin jedhe eenyunarraa fudhate hin danda'amame waggaa kuma tokko dhibba furiin booda dhufee ani lakki jarri sun hin dogongortee meeqaame akkanatti hiikuu qabna jedheeti yoo hiikeetiin jedhe hin fudhatamu Yahudota biratti macaafni kun Yahudota bira waggaa kumaatama tureetiin jira sirrii haa ta'u dhabaatu waggaa kumaatama kana keessatti Yahudaan namni tokkochi Yahudonni takka akkasitti hubataniitiin hin beekan tasuma taate koottaa ka jedhu waaqa sadii wal waame ka jedhu kiristaan nama guyyama keessatti dhufeetiin waaqa sadii wal waame yaa jara keenya maal lubbuu keessanitti taphattan waaqa sadii wal waame maa lubbuu keessanitti taphattan seeri kun bar Museetti hirkifamaa warri Yahudota takka waan akkana hubatanii hin beekanii maaltu akka jedhe isin hiika jennaan lafa kaataniitiin akkasitti hiiktan laa akkasii miti koottaa ka waliin jedhu bar Yahudonni akka hiikan takka malaayikaadhaan jedheedha malaayikaadhaan koottaa nama nuumna jedhee waaqayyoo dubbateenii kan jedhudha irra caalaa Yahudota akkasitti kan takka rabbiin guddina isaadha himuudhaaf akkana jedhanii dubbatan malee tasuma taatee waaqa sadii wal waame wallahi waan salphinaati kun abbaa ilma hafuura qulqulluutu wal waame ilmi ammoo waaqayyoon bira taa'a teessoo isaadha waaqayyoon biraadha jedhanii dubbachuuf waan salphinaati yaa jara keenya wallahi waan salphinaati kun
وان سلبين قدرات إسين كان ردي بأجلنا كان ردي بأت ربي تكون سمي بدتشي أمي واقصة إسا واهن دا هوجرو إسا واهن دا أمي كواهن دا يو خلقت تنجر كواهن دا ولد إسان كح واقصة ربي سبحانه وتعالى دكان كان جلاسنا باسو إسين جرا تنما ما إن شاء الله يجولي هذا وسيمنا نمني هاسو بربادو سيني تلاسو دندا كريستانو ترى وان كان رتي يجونا أبدين إنجرامي تيموتي كانغورو ستيما إن شاء الله هاي يجوا وانغا فتن كبدني هذا وانغا فتو كبدا هذا تيتون تقول باجرت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا جرت أكمل نجامي. ما جرت تنبغ ربي سنجرات سكم نجامي. الحمد لله. ما تجرمي قافي قدامه وان كان رتمي وان كان رتي وان سياسة ونكون سيجالي جرا. لك نحن قال قالوا قافي نكوا. هي قافي كان كتفو في يوسف إنجلي. واي وقت وكجا كن سيف إنجلي ربي أنتو كجا بتجنو كان ربي كان كتي جري. ربي أنتو كوا كفاية ما نبي ربي بكرة تو ربي لهندو ربي كوا كده قالوا أنا إيش أجت فيه كان قافي كوا يريعو. نمني كمان بنتوا جالة تكون جسمتي. أمانتي جالة شون جالة نمني مرتون جالة لكن أمانتي لغات أوردفو برباتي سمالة أمانتي نمني مرتون جالة لغات وأنا أمانو كم يون جالة حتى زني متى أمانتي متى سياسة كيس جوله والفتون جرتيمي لغات أقولوا يا نمني مو كان ما بجلسان يا فاسن لغات كمان تقول بجلسان أقوله كان أنا بقول أنا لغات لا تيجي نمني كمان ما مكاي بجلسان إسابس لغات ريح أنا سكالدان أمن تام كري لغات كري لغات متى kan ko duga da isla ne ta manukuicho kun yada da gongora ti sakana kana tiyo yadda ta sabam ni salama sifakate duga da wani namni tamani na matin fakata wani namni tamani na matin fakata wan buura tujira fakenya fi muslima leo taate o kristana le taate wan buura gurgudda tujira wani buura gurgudda sun sirrawu da barbachisa wa rabbin jaratu wa rabbin jarne kan jira musanjecho duga ta usalle ammo ga update bekte ga sai dugumma salati dem barbachisa male kara duga rabba dem barbachisa male yesus kristos yo gafaru fi yahudu tamar jire sirrin jirteni jire timemi ka jirte timi كلامي سرين جرتني جريني بر سرين جرتني جريت النبيين تقولوا بتشو نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام قافل فن ورا لكامو كجبرون كريستيانو تا يهودو تاني لين وان كان سر فد أجريت نتيمه سيغالي أكازريتي نتيمه كنافو وديغالا تلا كل حال ويتا نمتو كل في نبيين تكون يكون سري دام سري متيجه اتوان سدارون دركا من تانغو تون ابا سري روجت دوغال ابا سري لكن امو ابان سري فجو دبرباچسا جلسي امني اكر مجلسي تو من بكا ونجو نمني سمون ربنا ما كن في سموتنا ولنا ربنا ما كن سبب نسي ادمال صفكاته اكنم يالو دندو نتلوني دامتي هوري دامتي وانتو تغرغرا داتي في متي سيغالي كنافو نتي akgochu barbaachisu wanto ko hubachu dabeka wanto ko gafane hubanne achibo da wan ugate erati gadrabuda meto kichuma rabbi rafakenya famnuti kristiyano tainqeqna sabab ni sara sababa isan rabbi wajji wa walqitatu jira ilmatu jira hafurqul kullu jira wanjani wajech wanta kana ratti amma qeqni kun kenya sirri da miti tamantate yaw kasina katudani qeqani kun kan ke segari nanake kadergen sindal kai giwai nanake garu giwai wai sina don kan kabisa wai yesus kana fatinga fatuwa badi namma mandange san yesus kan tanu sisi kan tani isa kana tana ba samali kana daga giwai yesus kana yesus sai atudo kan de male wai mun tare sai giwai giratta sakani daga kana fatinga fatuwa badi mari wai mun tafi asabar badi ko tani وانا سلام مربر دايقا مرا سندورا سودا توريتي نكم
qabne yoo ta'e malee ani wannuma dura kaafne waan san irraa waa amantii kenna irraa kaafne quraana taasoo ture urjiin asirti dhageeffachaatiin turte urjiin dhageeffataa turte waa'ee rabbiin quraana keessatti dubbate waa'ee yesuusii wal qabate waa'ee kabaja isaadha akkasuma waan inni jedheeti yaamsa godhaatiin ture kanneen waan rabbiin nuti dubbate waan beeknuufi isa san irraa kaafneetiin haasa'uudha turre malee nuti amantaa kiristaanaa qofarraa kaafne dubbannaa miti. Yesuus Kiristoos ammoo nabiyyii nuti hundi keenyatti amannu Yahudoonni itti amananii garuu musliimni itti amanaa akkaataatti amanuu garagara malee musliimni maal jedhetti amana Yesuus Kiristoos ergama rabbii kabajamaa fi nabiyyiidha akkasuma gabricha rabbiiti nama rabbiin kabbaraatiin ture malee ofiisaati waaqa miti ani waaqa leen jenne waaqatti ofiin qixxeessine kan jiru isaa miti malaayikaan gurguddaan iyyuu takka waaqatuuf qixxeessan hin beekan namatu iyyuu isaan waaqa jedhe isatti isaan waaqa jedhe amanu jira inni waaqa wal qixa jedhe amanu jira malee Yesuus Kiristoos takka ani waaqa wal qixa jedhe dubbatee hin beeku mee dubbatee beekaati nuti kanaaf nabiyyii gaafatamu be maaliif bakka namni hundi sabasaabatti maaliif misaalee dubbataa jedhanii gaafatamu nama galuuf malee nama hin galleef misaaleedhaan itti waa'ee inni Yesuus Kiristoos misaaleedhaan iyyuu hin beeku kan takka injira misaaleedhaan itti nama galuufitti malee nama hin galleefitti misaaleedhaan itti maal jedhee jira inni Yesuus Kiristoos misaalee isaadha ni beekan gobaziifoo misaalee isaadha Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhee hin dubbanne kan jedhu misaalee kan jedhamu gobazitiya misaalee kan jedhamu fakkeenya kan jedhame beekamudha macaafa keessattuu macaafa Maatiyos keessatti baay'ata macaafa Maatiyos keessa jira misaaleen achi keessatti dubbatame fakkeenyaa fi haga 10 wayiidhaan ta'a sun guutuu yoo nuti ni hubanna muslimtoonni akka gaariitti hubanna takka misaalee kan jedhamu fakkeenyi inni dubbate amsaala kan jedhamu ijoo quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ma yaaqiluha illa al-alimun warra waa beekan malee hin beekan kan jedhu fakkeenya jechuudha fakkeenya inni dubbate irra caalatti kan inni dubbate waa'ee mootummaa waaqayyooti isa san ammoo nuti kiristaana caala wallahi ni hubanna nuti sigalee Gize baay'ee bakka waa'ee kiristaanaa taasisuudhaan waa'ee islaaminaa misaaleedhaan iyyuu dubbatee hin beeku bare islaaminaa barsiisa moo kiristaana barsiisaa jira kan jedhu isin gaafachuu nuti waa'ee Yesuus wajjin dubbannu islaamummaa barsiisuu jira nuti wanni haasofnu waa'ee gize isin dhaga'u waa'ee Yesuus Kiristoos wanni Yesuus dubbannu nabiyyiidha bannuuf nabiyyiidha fakkeenya mamma jechuudha namni tokko yoo islaaminaa fudhachuu barbaade yookiin gara islaaminaa dhufuu barbaade waa'ee amantaa keessanii san baratee dhufa moo waa'ee Yesuus Kiristoos baratee isin biraa akka dhufu barbaade gaariidha sirriin dhaggeeffadhu tayyib ishiin jarjariin tole nuyi Yesuus Kiristoos nuuf nabiyyiidha isin jechuu jira haati isaa nu biratti qulqulluudha haati isaadha nu bira qulqulleessin waaqaa miti uumamtuudha laakiin ammoo nu biratti qulqulluu intalli quraana kana keessatti dubbatamte maqaa isiitiin kan dubbatamte isii malee hin jirtu Maryamiin malee sigalee Maryam malee quraana kana keessatti maqaa isiitiin maqaa isiin akka dhahame hin jirtu hatta haati mana nabi Muhammad hin jirtu haati nabi Muhammad illee asirra hin jirtu dubartiin takka zarii nabi Muhammad alayhi salaam haa taatu zarii abbaa ibaluudha haa taatu dubartiin quraana kana keessatti dubbatamte isii malee hin jirtu Maryamiin malee haadha nabi Allah Isaadha jechuun sigalee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isii faarsee bakka 20 keessatti isii dubbateetiin jira isiin suni nu biratti kabajamtuudha Yesuus Kiristoos illee nu biratti kabajamaadha nabiyyi yeroo hedduu rabbiitti deebi'ee dubbate nabiyyoota keessa nuyi nabiyyoota muslimtoonni itti amanu keessa nabiyyi waaqeffamaatiin jiru kan Yesuusiin malee kabiraadhaan jiru nabiyyoota nuti itti amanu keessa Museen waaqeffamu Abrahaamiin waaqeffamu Yaaqoobiin waaqeffamu Isaaqiyyaa waaqeffamu nabiyyoonni itti waaqeffaman hin jiru Yesuusiin malee amma samoo biyya keenya keessatti kan baay'atu kiristaanonni ammoo muslima ta'anii kiristaanonni ammoo fakkeenya fataa waaqeffataa fudhatee waaqeffataan ammoo waaqa tokko qofa waaqessaa achi jalatti ammoo waaqni hin jaalata jedhee dhaqaamu ka'umaamu kanneen jala haa deemu malee waaqa tokko cani beeka ilma qaban jedhu uumaman jedhu garuu amma dogongor guddaan kan jiru kiristaanota bira waan ta'eef waan san sirreessuudhaaf irraa haasofna malee waan biraatii miti rabbiin tokkichummaa kanatti tokkichummaa rabbii kanatti yaamne jenneeti malee waan biraatii miti hammeenyaaf miti barachuu irratti ammoo fakkeenyaaf barachuudhaan wal qabateeti ati kan barattee islaama muslima taatu lamaan iyyuu tokkoffaadhaa dogongora amantaa kan kee keessa jiru bartee ergasanii dhugummaa islaamummaadhaa gaafattee barteeti nuti kan hojjennu isa kana tokkoffaadhaa
macaafa kan kee macaafni kan kee kun yookaan amantaan kan kee kuna keessatti hir'inni jiru maalidha jennee sitti mul'ifne sanbooda namoo islaamummaa ragaa fadhu siin jenne islaamummaa namoo dhugaa ta'uu isaa dabartee achi boodan islaamummaa fudhata namni islaamummaa fudhatu guutuun akkasuma sadarkaa tokko faarratti macaafa amantaa san keessatti rakkoon jiru kana jennee hubachiifna achi boodan ammoo wayita dhufeetiin jedhamoo islaamummaa hubachiifna sanboodan namni sun shahaadaa qabataa jechuudha sigalee isa kanaadha waliigalatti alaa kulli haal ati sirriitti dhageeffadhu waan jedhe nuti waan biraadhaan jenne rabbiin tokkichaa jenne yesus ergamaa rabbii kabajamaa gabricha rabbiidha ka rabbii waaqessaatiin ture ka rabbii fajajamaatiin ture abboomamaadha jennaan nama rabbiin aangootti kennee jira raajiitti kennee jira rabbiin raajii gurguddaa kenneefii jira akkuma Muuseefillee kenne akkuma nabi Muhammadiifillee kenne nabiyyoota hundaafuu kenne isaafillee kenneetiin jira raajii gurguddaa kennee jira ka zamana isaatiin wal madaalu erga raajii gurguddaa kennee waaqummaa isaaf hin kennu malaa'ikaan warri gurguddaan malaa'ikaan gurguddaan ka akka Gabrielii ka akka Miikaa'el faatinuu waaqa ta'uu hin danda'ani Yesuus illee ani waaqa hin jenne ana waaqessina jedhe malee faallaa ani nama jedhe malee waaqa tokkichatu gaariidhaan nama gaarii naan hin jedhina jedhe malee inni gaarii ani waaqa jedheetiin of iyyaamne jechuudha sigalee isa kanadha kan nuti dubbachuu jirru. Ifama zinnutaa fi doktorsi gaafadhu ayye. Misalnya mana Yesus Kristus nuyi waaqa ni tamana kan waaqa jennee amanna waaqa jennee fudhannee si tamanaa jirasi jireenya keenyas jennee fudhannee jechuudha. Immoo Nabii Muhammad nama jedhanii nama jenne fudhanna nuti nabi Muhammad nama malee waaqa miti in kadhatamanii qarqaarsi isaan irraan barbaadamu isaanuu du'aa'ii keenya taajoman in kadhannaaf rabbiin kadhannaaf malee nuti yaa rabbii nabi Muhammad ifa namni tokko Nabii Muhammad namni tokko Nabii Muhammad waan tokko waan ma wayyeetu dhufati Nabii Muhammad erga nama ta'ee nama waa'ee isaa dubbate san ajjeesaa jedheeti immoo maaliif namni waa'ee isaa dubbate sun aduu jettanii gidee waa'ee karaddan waan gaarii namni Nabii Muhammad alayhi salaam arrabsu lafaa ka'ee arrabsu maalii fi haa ajjeefamu jettanii dubbattanii kan jedhu isa kana wal qabateeti nuti Nabii Muhammad alayhi salaam osoo isaan uumamu baatanii osoo isaan yaamsa kana gochuu baatanii dachiin kun sila dukkana akkuma jirtuun sila galaafatamneetiin jira Nabii Muhammad alayhi salaam waan biraan goone nama rabbii waaqa isaatiin ta'u ofii isaaniitti illee nama ciisaa bulee miti beekadha sigalee nama siree gaarii irra rafee osoo hin taane osoo qabeenya qabanuu qabeenya isaanii dhiisanii biyyaa bahanii rabbiif jecha jechuudha ummanni isaanii isaan ari'ee biyyaa bahan biyya isaaniitti hin duune beekadhu qe'ee isaaniitti dhalatanitti hin duune biyyaa bahanii biyyaan baatti du'anii dabalataan ammas ammoo isaan halkan guutuu dhaabbataatiin bulan Aishaa wayita dubbatuwaati mana isaanii miiri Nabii Muhammad alayhi salaam jalaan akkana babbaqaqee jira jetti maalirraa kan ka'e dhaabbiirraa kan ka'e halkan dhaabbataatiin bulan nama soomaatiin turedha nama ammas waan gaarii barsiisaatiin ture hawaasa ati argitu hawaasa addunyaa kana keessatti akka Nabii Muhammad namni hordofamu hin jiru isaati kana addunyaa kana keessatti jechuudha hawaasi muslimaadha namni Nabii Muhammadin ergamaadha jedhee fudhatu naannoo biliyoona 2 hawaasa muslimaadha jechuudha akkanatti amantiin akkanaadha takka lafarratti hin dabarre jechuu dandeessa haa ta'u garuu ammoo Nabii Muhammadin alayhi salaam wayita namni tokko dhufeetiin tuqu nuti isaaniif tumsuun dirqama rabbiin nurra kaa'e rabbiin tumsuu dadhabeetii miti rabbiin tumsa dhugaadha garuu ammoo rabbiin wanni sheexana uumee fi akka nuti wal'aansoo isaa wajji wal qabnuuf sila rabbiin sheexana yeroo takka dhabamsiisuu inuma danda'a dadhabee miti isa kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa wayita dubbatu walaw yashaa'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd osoo rabbiin barbaade sila isaan irraa haaloo baata asiin tura warra asiin tura ofii balleessaatiin ture warra Abrahaamiin afoo dhaabbate ofii balleesse warra Huud nabiyyi tokko Huud jedhanii warra isaa afoo dhaabbate ofii balleesse warra Saalihiin afoo dhaabbate ofii balleesse warra Shu'aybiin afoo dhaabbate ofii balleesse warra Looxiin afoo dhaabbate ofii balleesse nabiyyoota asiin duraadhaa ofii rabbiin subhaanahu wa ta'ala balaa garaagaraatiin isaan balleessaatiin ture garuu ammoo